barnootaaf iddoo guddaa akkasin laattan ni hubanna. dhugaadha eeyyee barnootni hundaa oli lammiin barate of ta'ee guddataa lammiif quuqama kaayyoo baha Afrikaatti barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin akkasumas hundee maalummaa Oromoo sirna gadaa ilmaan keessan olmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii barsiisuun lammiif addunyaa fi bu'aa buusu ga'oomsee gumaachuuf waldaan aksiyoona barnootaa waliif aksiyoona gurguruu erga eegalee bubbulee jira. isinis aksiyoona bituun kaayyoo yeroo dheeraaf gabaabaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggata. Sirna bulchiinsa isaanii fi kenniinsa qulqullina barnootaa isaaniitiin haalaan adda ta'an Finfinnee dabalatee bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa mara Amboo, Fiichee, Bishooftuu, Adaamaa, Naqamte, Gimbii, Dambidolloo, Direedawaa, Shaambuu, Haramayaa, Shaashamannee, Baatuu, Gobbaa, Bulee Horaa, Shaakkisoo, Yaaballoo, Jimma, Roobee fi Asallaa dabalatee kanneen biroo keessatti ijaaruuf deemu dhugoomsaa abbaa qabeenyaa ta'uunis irraa fayyadama jedha waldaan aksiyoona barnootaa waliif. Maarree waliif keessan keenya aksiyoona bitaa. eeyyee aksiyoona bitaa jechuun waamicha lammummaa isiniif dhiyeessaa. aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa International, Hojii Gamtaa fi Awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoona xiqqoo isin bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 20tti jechuudha. waldaa aksiyoona barnootaa waliif. kana booda waa'ee ijaarsaa yookaan konistirakshinii kamuu anaaf dhiisaa jedha waldaa aksiyoona konistirakshinii waliif. ogeeyyii ijaarsaa yookaan injiinaroota muuxannoo yeroo dheeraa qabanii fi hayyoota akkasumas quuqamtoota Oromootiin kan hundaa'e waldaan aksiyoona konistirakshinii waliif godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti gamoowwan daldalaaf hawaasummaa manneen jireenyaa viillaa haga appaartaamaa walumaa galatti ijaarsa riil isteetii babal'isuun meeshaalee ijaarsaa alaa fichisiisuuf raabsuu akkasumas oomishanii dhiyeessuu dabalatee daandiiwwanii fi riqicha ijaaruu irratti bal'inaan hirmaachuuf sochii eegalee jira. maal kana qofa hojii bu'uura misoomaa mara irratti hirmaachuun lammiif carraa hojii hanqina qulqullina ijaarsaa jiru maksinee hawaasa keenya tajaajiluun dinagdeen Oromiyaa ijaarra kan jedhu waldaan aksiyoona konistirakshinii waliif yeroo gabaabaa keessatti aksiyoona hedduu gurguruun milkaa'ee jira. ammallee aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'aa bu'uura dinagdee isin dabalatee dhalaaf dhala keessaniif ka'ame dhugoomsaa waliin waliif hojii biizinasii hojjennee ni buufannaa ni duroomna jedha waldaan aksiyoona konistirakshinii waliif. aksiyoona konistirakshinii waliif kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa International, Hojii Gamtaa Oromiyaa fi Awaash yoo ta'u kan bituu dandeessan xiqqaan 2 guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 20 jechuudha. aksiyoona bitaa. nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan live show waltajjii fayyaati. live show waltajjii fayyaa waa'ee fayyaa keenyaa marii garaagaraa goonee dokumentari akkasumas immoo barumsoota isiniif dabarsu kan jennu wantoota garaagaraa torbanitti al tokko qindeessinee kan isiniif dhiyeessinu eeguu ta'u egaan wantoota dhiyeessinurraa wantoota baay'ee akkasiin barattanii ergaan keessan akkasumas bilbilli keessan nu ga'aa jira galatoomaa isiniin jenna. Egaa har'amoo sagantaa addaa fayyaa keenyarraa adda kan ta'e nama yookaan keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaan dura egaanii waldaan aksiyoona walii fi sponsora nu godhanii jiru waldaa aksiyoona fayyaa waliif waldaa aksiyoona barnootaa waliif akkasumas waldaan aksiyoona konistirakshinii walii fi live show waltajjii fayyaa sponsora godhaniitti jiru. waldaan aksiyoona barnootaa waliif har'a waa'ee waldaa aksiyoona barnootaa waliif nutti himuudhaaf addana of bukkeetti qabadhee dhiyaadhee tan jira. Egaan kanaan dura akkuma waadaa isiniif gallee kanneen sheerii bitaa jennee sheerii bitattanii jirtanii progressiin waldaa kanaa maal fakkaataa kan jedhu dhaggeeffachuudhaaf gaaffisin nu gaafattan ni jira. Akkasumas nunis immoo isiniif dhiyeessina jennee waadaa isiniif galleerraa har'a hojii geggeessaa isaanii olaanaa qabadhee dhiyaadhee tan jira. Hojii geggeessaan isaanii olaanaa gololcha baaldhiiti. Egaan abbaa gadaa fakkaatanii bukkee taa'anii jiru. Isaanii wajjin turtii muraasa goonaa nu waliin turaan afeerraa kooti nu waliin tura.
Egaan daawwattoota keenya turtii keenya har'aa keessatti wantoota garaagaraa tuttuqnaa keessumaa waldaan aksiyoonaa waliif eenyudha waldaan aksiyoona barnootaa waliif immoo eenyudha egaa yerootti hordofnee isiniif dhiyeessina jenneerra progressiin isaanii yookaan immoo haalli waldaan aksiyoona barnootaa waliif irra jiru maal fakkaata amma kan jedhu ni tuttuqnaa akkasumas immoo Afaan Oromoo Afaan Federaalaa Gochuu keessatti dhaabbanni barnootaa ga'ee akkamii qaba kana keessatti immoo waldaan aksiyoona barnootaa waliif maal hojjechuuf jira kan jedhu walii wajjin ni ilaalla daldalli waldaa aksiyoona barnootaa immoo hagam bu'a qabeessa namoonni bitatan immoo faayidaa akkamii irraa argachuu danda'u kan jedhus ni ilaalla nu waliin turaan ammas afeerraa kootii as istuudiyoo mu'aatti argamtanii waa'ee waldaa aksiyoona fayyaa waldaa aksiyoona barnootaa walii fi wantoota jiran akkasumas immoo afaan keenya afaan Oromoo akkamitti akka babal'isuu keessattis ta'u namoota barsiisuu keessattis jenereeshinii barsiisuu keessattis ga'ee akkamii fudhachaa akka jirtan nutti himuudhaaf asitti dhiyaachuu keetiif guddaan si galateeffadha. Galatoomatille laafeeruu keetiif. Egaan hojii geggeessaa olaanaa waldaa aksiyoona barnootaa waliif mee hajalqabnu kanaan dura nu ibsitanii turtanii garuu waldaan aksiyoonaa waliif eenyudhanni? Okay, galatoomii obbo Abdii. Waldaan aksiyoona barnootaa akkuma kanaan dura irra deddeebinee karaa miidiyaalee garaagaraatiin beeksisaa turre waldaan aksiyoona waliif waldaalee 6 qabna. Kana keessa waldaan 5 waldaa sheerii yookaan aksiyoona yoo ta'u san keessa tokko immoo liqeef qusannoo irratti hojjeta. Waldaaleen kun amma waldaan liqeef qusannoo keessattuu gara waggaa 6-7 lakkoofsiisee erga hundaa'e kanarraa kaanee erga waggaa dheeraa liqee qusannoo kana hojjechaa turreen booda sheer kaampaanii yookaan aksiyoonota 5 dabalataan uummata keenya gargaaruuf uummata keenya duuchuuf jennee waldaalee 5 sheer kaampaanii dhaabneerra kana keessa waldaa aksiyoona barnootaa fayyaa ijaarsa qonnaa fi geejjiba dhaanne yeroo ammaa isaan hundinuu biiroo ofiif danda'anii hojii keessa seenanii hundi isaanii yeroo ammaa hojii keessa jiru akkasuma waldaaleen kun quuqamtootaa fi beektota dargaggoota akka kennaa kanaan kan dhaabbate yeroo ammaa Oromiyaa keessatti baay'ee beekamee Oromiyaa sochoosaa jiru yeroo ta'u waldaaleen kenna amma abdii uummataa abdii sabaa ta'ee uummataaf uummataan dargaggoon dhaabbate yeroo ammaa Oromiyaa keessa socho'aa akka jiruuf sheerii gurguraa akka jiruuf ammaayyuu hirmaattota baay'ee dabalataan akka barbaadu jedhee ka waliif yoo akkana beeksisu kana keessa ammoo abbummaan kan irratti hojjetaa jiru an akka waliigalaatti kaampaaniin keenya jaan akka waliigalaatti namoota muraasaan haa dhaabbatu iyyuu malee manaajimentii isaa walitti dhufee waliin wal bulchinaa mul'ati isaa nama muraasaan haa ta'u iyyuu malee amma mul'ata sabaati. Kanaafuu akka waliigalaalletti akka aksiyoona barnootaalletti itti gaafatamaa ta'ee hojjechaa jira. Kanaafuu barnooti yeroo ammaa nuti qarshii muraasaan dhaabbata barnootaa kana jalqabne amma yeroo ammaa dhaabbati kun dhaabbata kapitaalalleen baay'ee deemaa jiruu fi qabeenya dhaabbataalleen baay'ee deemaa jiruu fi akkasumas yeroo gara yerootti namootillee hirmaannaan namootaallee dabalaa fi waan gaarii argaa jiraachuu isaatii fi abdiilee wantoota kalee qabannee manaa baane galma biraan baanannee qabannee baane san yeroo ammaa akka durii caalaa ispiida duriitii fiigichaa fi ariitii keenya daballee itti deemaa jiraachuu isaa si beeksisa. Galatoome gaanii wantoonni garaagaraa ka'an jiru amma keessuma qabsoo uummata keenya wajjin wal qabatee economic revolution jedhanii kan kaasan ni jiru. Kanneen keessaa immoo seektaroonni amma irratti hojjetamaa jiranii strategic iddoo jiranidha. Transportiin akkasuma barnoonni akkasuma immoo fayyaanis ta'ee geejjibni illee kanarratti hoppii guddaa qabna uummata keenyaa fi bu'aa guddaa fida jennee abdii guddaa dhaabbata irratti gannee jirrudha. Mee akka dhaabbata barnootaatti yookaan immoo akka sheerii kaampanii barnootaatti egaa yerootti isiniif gabaasna jenneerra daawwattoota keenyaan kanaan dura haalli irra ture jira. Ji'a 2-3 darbe haalli irra ture jira. Amma haalli irra jiru maalidha? Maal hojjechaa jirtu? Iddoo kam ga'eerama?
Good. Dhaabbati keenya dhugaa dubbachuu fi yeroo jalqabnullee qarshii muraasaan jalqabne quuqamumaan jalqabne nuti dureeyyii miti dargaggoota garuu dureeyyii sammuuti abaacadaa baranneerra qubee jenereeshinii gaafa lafaa kaanu waan uummata keenya harkaa qabu uummata keenya irraa fuune hojiitti hojjennee uummata keenya galmanni bahu qabuun galmanni dhaqqabsiinya jennee lafaa kaane gaafa lafaa kaanu qarshii hin qabnu yaadumaan jaarsummaan sheerii gurguraa turre waggaalee deemsaa waggaa lamaan amma deemaa turre kana keessatti yeroo nuti mindaa hojjetaallee akka fakkeenyaaf dhaabbata barnootaatti yeroo nuti hojjettootallee hubannaa barnootarra namni qabaatu dhabiisarraan yeroo nuti ji'ooti nuti mindaa kenniisa dadhabiisaaf akka tokkotti ta'inillee ture walakkaan maaf namoota hubannaan qaban waggaalee har'aa tokkoon dura erga jabaannee kutannoon itti seenneen booda dhaabbati kun miliyoona 4 dhaabbatee ammaan tana yoo laallu kapitaal kennallee baay'ee deemee galmaa hojjechuu qabnu galma biraan bahu qabnu hundaan bahu akka dandeenyuu fi kapitaala gara miliyoona 4 irraa jalqabne amma qabeenyi dhaabbati kun amma qaba jennee yoo tilmaannu gara miliyoona 100tti waggaa tokko kana keessatti akka tilmaamamuu danda'u asumaanuu himuu barbaada. Namooti baay'een dhaabbati barnootaa eessaan baheera maan hojjechaa jira namooti kutaa biyyaa hunda namooti sheerii bitatan jiru miinsiittiin yookaan akkaataa ittiin uummata keenyaa sheerholderoota keenyaa biraan bahu illee yeroo dadhabne maafi nama muraasaan humna nama muraasaatiin hojjechaa turre namni kun immoo waa hunda hojjechuu hin danda'u waa hunda dhaqqabuu hin danda'u kanaafuu haga duraatti ji'a 7 kophaatti hojjechaa ture achirraa nama 2 fi dabaladhee ammaan tana sadarkaa istaafaatti hojjetaa keenya hedduufsi nama 8 baaneerra hojjetaa waliigalaa gara hojjetaa 80 olitti biraanchilee amma qabnu 4 irraa gara hojjetaa 80 baanee kapitaala miliyoona 4 irraa gara miliyoona 100tti qabeenya dhaabbataa dabalatee kaashii dabalatee sadarkaa kanaan waggaa lamaan kana keessatti baaneer kun immoo kutannaa fi murannaa manaajimentiin kennaa fi namooti nuti walii hojjennu qaburraa yeroo irra deddeebine beeksisa garaagaraa hojjechuurraa sadarkaa kanaan kaba'e bori immoo iftaan immoo sadarkaa biliyoonaa fi tiriliyoonii taasisuu dandeenya sadarkaa kanaan baheera dhaabbati keenya. Egaa manneen barnootaa bantanii jirtu. Mee manneen barnootaa meeqa bantanii jirtu? Finfinnee keessatti hagamtu banamee jira? Naannoo addaa Finfinnee keessatti akkasumas Oromiyaa keessatti wanti hojjetame maaltu jira? Very good. Nuti mana barnootaa yeroo jalqabaatiif mana barnootaa damee lama laga xaafootti banne keejii fagaa kutaa 4 bara 2017 yookaan 2009 akka warra bashaatti banne amma bara dabre kana immoo 2017 dhumatti yookaan jalqaba 2018tti gara kutaa 8tti guddinye Finfinnee keessaa immoo naannoo makkanniisaa naannoo Jeermen jedhamtee beekamtu irratti haga kutaa 2 keejii kaanyee qabna dabalataan immoo yeroo gabaabaa keessatti mana barnootaa guddaa mana barnootaa beekamaa ka afashaatiin barsiisaa ture barataa gara 800tti dhiyaatu ka qabu qabeenyumaaf dadhabumaaf hojjetaa turreen mana barnootaa kana keenya godhachuu dandeenyeerra gara miliyoona 9tiin mana barnootaa kun ka bitamee barataa 800 olii qabaa uummata keenya naannoo sabbataatti ka deebii mana barnootaa bakka itti barsiifatu afaan oromoo bakka itti barsiifatu dhabee ijoollee isaa bakka itti geessu dhabee Finfinnee kiiloomeetirii hagam deemee ijoollee didiqoo sarviisitti naqee as gara Finfinnee fidaa ture achumatti deebii akka inni ta'uu danda'uuf mana barnootaa guddaa binneerra uummata sabbataatiin asumaan baga gammaddaan jechuun barbaanna. Dabalataan immoo godina addaa Oromiyaa guutuu keessatti bara dhufu baniisaaf qophii gubbaa jirra manneen barnootaa bifa kiraatiin barbaadaa jirra kiraa qofa ta'uun akkaataa keenya ijaarachuu dandeenyullee karaa bulchiinsa magaalaatiin lafa karaa garaagaraatiin gaafachaa jirra summee gaaffiin sun duubatti ka'a jedhee yaada sadarkaa kanarra jira godina addaa qofa ta'uun godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa yoo diqqaate 10 haga 15tti badannee qophaa jirra garuu yeroo gabaabaa keessatti kabanuu dandeenyuuf kabanuu hin dandeenye humna qabnu wal bira qannee laallee uummata keenya kabeessuun ta'a karaa miidiyaa biraatiin. Kanaaf waggaa tokko kana keessatti almost 4 banameera jechuudha. 4 banameera. 4 banameera. Finfinnee keessatti Jeermanii jira, Sabbataa jira, kan biraan 2 immoo Laga Xaafoo jira jechuudha. Baay'ee gaarii. Egaa
Progressii kan biraa keessaa immoo haala kapitaalaa nu ibsitaniitu. Haala manneen barnootaa banuu fi akkasumas staafingii yookaan immoo hojjetoota qaxaruutti nu ibsitaniitu. Haala barnootaa fi kwaalitii wajjin wal qabatu hammam progressii akkamii deemtan? Kuni manni barnootaa akkuma kaayoon keenya akka jedhu nuti waan lama compromise goonu. Tokko manni barnootaa kun dhugumaan dhaloota mataa ofii ol qabatee Oromiyaa keessatti barnoota qulqullina qabu baratee Oromiyaa keessatti biyya Afrikaa keessatti addunyaa keessatti dorgomaa ta'uu danda'u oomshu. Lammaffaan sheerholderoota keenya namooti durii ijoollee umurii didiqqoo namni kun biizinees hojjetee qarshii fiduu dhabuu danda'a yookaan qarshii teennallee fudhatee fadeemuu danda'a jedhanii warroota yaadaa duran sodaataa turan uummata keenya akkaataa waliin hojjenne fa'aa yeroon itti godhamaa ture jira. Uummata keenya akkaataa wal shakke fa'aa godhaa ture jira. Dabri immoo namootummaan maqaa uummataatiin ka'anii qarshii uummataa walitti guuranii balleessanii armuma walitti dhufanii wal diigaa turan jira. Nuti immoo yeroo kana keessatti waan kan hunda cabsinee itti deemnee sheerholderoota kennallee yeroo gabaabaa keessatti akka dureeyyii ta'an abbootii qabeenyaa akka ta'an magaala isaanii irratti dhaabbata kana mana barnootaa qofa godhachuu barsiifachuu adoon ta'in mana barnootaa galii mana barnootaa kanarraa qabeenya guddaa akka argachuu danda'an dabalataan immoo mana barnootaa qulqullina qabu kanatti ijoollee fi dhufanii akka barsiifatan kanarratti viijiniin keenya kan qabannee kaane kana hojjetuuf immoo maan godhaa turre manneen barnootaa biyya tana keessa jiran manneen barnootaa dhuunfaa akkam hojjechaa jira gaadlaayinii akkamii qaba poolisii akkamii qaba ka jedhu irratti workshoppii garaagaraa qopheessaa turreerra qopheessuu qofa adoon ta'in an hojii geggeessaa yoo ta'u malee staafingii kana keessatti nama haala baruu barsiisuu qofa irratti nama hojjetu nama mana barnootaa dhuunfaa irratti waggaa 5-6 ol sadarkaa daayirektorummaa irratti nama hojjetaa ture akaademik daayirekter kophatti head office keessatti dipaartimentii sanbanne amma kan bifa kaalkuleemiin jabaan ittiin qophaa'u bifa dookumentiin garaagaraa ittiin qophaa'u bifa daayirektaroota kennaaf yeroo gabaabaa keessatti mindeeffamuu deeman ittiin tireeningii fudhatan irratti qophoonne staafingii keessatti sheerii gurguruu qofa adoon ta'in kwaaliti dipaartimentiin akaademik wing dipaartimentiin kophatti baname kun irratti hojjetamaa jiraachuu isaatii fi yeroo gabaabaa keessatti immoo hojiilee mana barnootaa keenya keessatti hojjetaa jiru uummatinuu ka ijaan argu ta'uu isaa asumaan isin beeksisuu barbaada. Waa'ee fayyaa keessaniif kana booda anatu jira jedha. Waldaa Aksiyoona Fayyaa Waliif. Kun dukkaana qorichaa yookaan faarmaasii waliif isa jalqabaa magaalaa Finfinnee caffee muudaa yookaan bakka lidataa jedhamu gamoo Awaash irratti bannedha. Kun immoo magaalaa Gimbiitti kan argamu lafa bal'aarra kan qubate giddugala fayyaa fi mana barnootaa banuuf kan waliif bitedha. Kun immoo dirmannaa waliif ogeeyyii fayyaa Oromoo gurmeessuun lammiif jechuun hojii tajaajila fayyaa kennuun lubbuu baraaruuf taasisedha. Kunis magaalaa Finfinnee naannoo Dheekkaa yookaan bakka Gurdi Shoolaa jedhamu hoteela Top 10 duubatti kan argamu kilinika giddugalaa waliif kan dhiyeenya hojii eegaludha. Yeroo dhiyoo keessatti Finfinnee dabalatee godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti faarmaasiilee hedduu banuuf karoorfannee jirra. Maal kana qofa hospitaalonni waliigalaa manneen barnootaa fayyaa kilinikotni giddugalaa fi kanneen biroo hafan yeroo dhiyootti Finfinnee dabalatee godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti kan banaman yoo ta'u ammas yeroon hin dabarree aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a jedha waldaan aksiyoona fayyaa waliif. Waliif kan keessan. Eeyyee waliif. Kanuma keessan yeroo dhiyoo keessatti aksiyoona gurguruun kan milkaa'e waldaan aksiyoona fayyaa waliif ammas aksiyoona bitaa jedha. Aksiyoona kan bitachuu dandeessan baankilee hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaashii fi Oromiyaa Internaashinaal damee kamirraayyuu yoo ta'u gatiin aksiyoona tokko qarshii 1,000 ta'ee kan bituu dandeessan qallama guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 20 jechuudha. Fayyaa ta'a. Galatoomii egaan kan biraan immoo wanti nun kaasuu qabnu hayyoonni garaagaraa barattoonni garaagaraa manneen barnootaa yuunivarsiitii garaagaraarraa waa'ee afaan oromootiif kan wareegaman baay'eetu jiru. Seenaan kan isaan yaadatu har'a nu bukkee kan hin jirre
waa'ee afaan Oromoo dubbachuu isaaniitiin dhaabaa caadaa barreessuu isaaniitiin kan wareegaman jiru. Mee afaan hojii federaalaa goona jechuudhaan mootummaanis qabatee jira. Barattoonnis dudduuba kanaa jiru. Dargaggoonni keenyas dudduuba kanaa jiru. Afaanni Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jechuudhaan. Sababiinsaa tokkoffaa afaan Oromoo afaan Afrikaa keessatti baay'inaan dubbatamudha. Yoon dogoggoruu baadhe sadaffaaf arfaffaa kan ta'uu danda'udha afaan Oromoo baay'ina uummata dubbatuutiin. Kanarra dabalatee immoo asuma Itoophiyaa keessatti immoo afaan bal'inaan dubbatamuu fi uummanni natiivii isaa ta'ee uummata biyya kanaa 2/3 ta'uu danda'u, more than 1/3 ta'uu kan danda'udha. Egaa kanuma keessaa immoo afaan Oromoo akka hin dubbatamneef bara baay'eef kan irratti wanti baay'een hojjetamaa ture jira. Garuu afaan Oromoo amma whatever afaan federaalaa gochuudhaaf karaa mootummaas kaka'umsi jira. Karaa hayyootaa wantoonni riisarchoonni ta'anii ba'anis ni jiru. Afaan kana afaan federaalaa goonaan biyyattiidhaafis bu'aa qaba, uummata Oromootiifis bu'aa qaba jedhanii kan hojjetaa jiran jiru. Egaa riisarchiin haba'uu hayyoonni keenyas jedhanii geggeessitoonni keenyas immoo kutannoodhaan hojjetan. Haa jedhani maleessa dhaabbanni barnootaadhaa ga'ee guddaa kan inni qabutti mana. Mee dhaabbanni barnootaa walumaa galatti ga'ee akkam akkamii qaba afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu keessatti? Very good. Gaaffii kana sii deebisuun dura kaayoo mana barnootaa keenya dhaabbatee fi sii tuquu barbaada. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun waan nama ol gaafachiisuu miti. Garuu afaan Oromoo afaan federaalaa godhuun dura afaanichi akka inni turu godhuun isaa murteessaa jalqabuma. Afaan saba tokko turuu qaba. Afaan saba tokko dhalootaaf dhalootatti dabruu qaba. Afaan saba tokko afaan barnootaa ta'uu qaba. Afaan saayinsii ta'uu qaba. Afaan teknooloojii ta'uu qaba. Afaan mana barnootaa fakkeenya nuti mana barnootaa gaafa sadarkaa elementarii gaafa barannu manni barnootaa afaan Oromoo Finfinnee hin jiru, manni barnootaa afaan Oromoo akkana hin jiru. Ka jedhu yeroo karaa garaagaraatiin namoota garaagaraa miidiyaalee garaagaraa irratti haasaa turuusaa dhagaa turre. Gaafa dhunnee yuunivarsiitii Finfinnee gaafa barannullee namoota garaagaraa quuqamaan eegaa turre fakkeenya waldaaleen garaagaraa kan maqaa uummata kanaatiin dhaabbatan hin banadhaan yeroo isaan dhaadataa turan jiru. Garuu aduun dhaabin yeroo dheeraa turan. Kanaafuu afaan tokko afaan federaalaa ta'e isaan dura jalqaba afaanichi afaan ta'ee turuu qaba. Afaan ta'ee turuu qaba. Afaan dhaloota dabree ta'uu qaba. Afaan barnootaa ta'uu qaba. Afaan barnootaa gaafa jennu mootummaan qotti barsiisuu adoon ta'in miinsiin nami afaan ittiin baratu karaa piraayiveetiitiin, karaa dhuunfaatiin, karaa short term trainingiitiin, karaa garaagaraatiin afaan barsiifamuu qaba. Gaafa nuti asesmentii garaagaraa goonee laallu Oromiyaa keessa afaan barnootaa afaan federaalaa godhiisa irratti hojjechuu lakkisi afaanichinuu akka hin turre akka godhamee irratti hojjetamaa ture wayifatti nu argisiisa. Maafi manni barnootaa Oromiyaa keessa jiru manni barnootaa dhuunfaa kan mootummaati alatti manneen barnootaa dhuunfaa kan Oromiyaa keessa hin jiru. Maaliif dhalooti tokko ijoolleen magaala keessa jiran, ijoolleen magaala keessa amma dhalataa jiran, ijoolleen magaala keessa guddataa jiran afaan Oromoon beekan, afaan Amaaraatiin banatu. Mana barnootaa irratti maas in English, maas in Amaarik jedhanii baratu. Maal jechuu kun? Dhalooti tokko dhaloota kaleessa akaakuun kiyya abuuboon kiyya afaan Oromoo beeka jedhutti Oromiyaa keessatti oomishamuu qaba. Afaan tokko dhaloota dabruu qaba. Generatiinii tokko gara generatiiniitti dabruu qaba. Nuti sodaan kenna biizineesii qofa adoon ta'in afaan iyyuu itti fufsiisiisaaf ture. Dhaloota itti fufsiisuu ture. Manni barnootaa waliif ka dhaabbate inni guddaan tokko dhalooti ijoolleen afaan ofiitiin saayinsii dhugaa barattu Oromiyaa keessatti uumamuu oomishamuu akka qabdu ture inni tokkoffaan. Kun itti fufuu qaba. Kun qaama kamiyyuu biiroon barnootaa kan hojjetu kanuma. Yoo kana hojjenne ta'e biiroon barnootaa Oromiyaa keessatti hin barbaachisu. Ani interviyuu kanaan dura irratti kaasee ture. Finfinneerraa kutaa magaalaa Finfinneerraa eeyyama fudhatanii warra Oromiyaa keessatti mana barnootaa afaan Abashaatiin warri barsiisu jira. Nami mana barnootaa keezii tokko sitti ba'a. Afaan barnootaa mana barnoota afaan Oromoo banee ijoollee galmoottu annaawunsu godhee nami lama dhufee galmaa'e nami lamaan galmaa'e sunuu lakkuu lamatti dhufee galmaa'e. Dhumarratti mana barnootaa Abashaatti deebise jechuudha namni sun. Manni barnoota afaan Oromoo banamuu irratti maaltu hojjetamaa jira karaa biiroo barnootaati. Biiroon barnootaa maal hojjeta? Biiroon barnootaa iyyuu maaf jedhamen?
Biiroo barnootaa jechuun Oromiyaan naannoon kamiyyuu biiroo barnootaa qabdi. Biiroon barnootaa Oromiyaa maa hojjeta akka biiroo barnootaatti. Afaan tokko afaan federaalaa godhiisaan dura kaarkulemii mana barnootaa sadarkaa Oromiyaatti wantoota indigenous knowledge irraa jalqabu qaba. Aadaan achi keessa jiraachuu qaba. Eenyummaan achi keessa guddatuu qaba. Aadaa turizimii Oromiyaa maa hojjeta? UNESCO galmeessuu maani UNESCO galmeessuu? UNESCO galmeessuu jechuun amma akkuma nuti wayaa aadaa uffannee teennu kana guyyaa ayyaani jiru wayaa aadaa uffatanii deemisaa miti. Dhalooti jiru ijoolleen xixiqqoon akka dhalatteen akkuma umurii isaanii mana barnootaa ga'een eenyummaa fi sirna gadaa beekuu qabu. Afaan ofiitiin baratuu qabu. Saayinsii ofiitiin. Haga kutaa 8tti biiroon barnoota kaarkulemii kutaa 8tti afaan dhalootaati maazar tangiin baratu qaba. Maazar tangiin hamootummaa qofa ta'uu hin qabu. Ka dhuunfaa ta'uu qaba. Kanaafuu biiroon barnoota akka waliigalaatti yoo dhugumaan biiroo barnootaa ta'e kana hojii isaa guddaan. Biiroon barnoota Oromiyaa akkana waan hojjenneef kan nuti kutannee kaane. Yoo hojjennaa yoo dhagade haa bahu. Nuti kutaa magaalaa Finfinnee keessatti odoo biiroon barnoota Oromiyaa as keessatti hin dhaabin nuti dhossinee dhaanne. Maaf dhossinee dhaanne afaan kennan? Maaf dhossinee Finfinnee keessa dhaanne? Maazar tangiin Finfinnee keessatti afaan maazar tangiin baratamaadha. Which is the maazar tongue for Finfinnee? Ammaayyuu sodaataati yeroo tokko yoo nuti beeksisa wayitu afaan Oromootiin maxxansinu warri inspekshinii dhufoo afaan Oromootiin barsiisaa jiraatanii dubbatinaa isinirraa cufu. Maafi cufu nurraa? Maa hojjeta biiroon barnootaa? Dhaqee biiroo barnootaa gaafadhe akkana hojjetaa jirra sappoortii leetarii nu barreessaa gara kutaa magaalaa jennaan kutaa magaalaa nu barreessuuti nuti isinii gadi barreessinaan. Eentu barreessuu qaba? Abbatti barreeffatee gaafatuu qaba moo nama biraatti ormatti afaan keetisii barsiinyaa afaan keetisii barsiinyaa dhee ormatti iyyannoo barreeffatuu qaba moo abbatti barreeffatuu qaba? So biiroon barnootaa guddina afaan irratti gahee guddaa qaba. Biiroo barnootaa keessa wanni marti jirti. Saayinsiin achi keessa jira, afaan achi keessa jira, aadaan achi keessa jira, eenyummaa achi keessa jira. Kanaafuu biiroon barnootaa abbummaa hojjetuu qaba. Akka mana barnootaatti these are our first goal. Mana barnootaa keenya bu'aa qofaaf miti kan hojjetu, eenyummaaf hojjeta, afaaniif hojjeta, aadaaf hojjeta. Kaayyoon keenya guddaallee kanuma. Yoo har'a boor afaan federaalaa ta'uu qaba yoo jechuudhaan iyyuu illoon giraan mana barnootaa keenya dhalataa afaan ofiitiin haasa'u afaan ofiitiin baratu Oromiyaa keessa oomishee jechuun ofimaan adoo isaan hin gaafatin siistemichinuu akka isaan afaan federaalaa godha. Warri irratti hojjetaa jiru yoo kana ariisise unquestionable kun gaaffii biraayyuu hin qabu. Kanaafuu preconditionotaa jira. Afaan tokko har'a ka'ee afaan federaalaan ta'u by default afaan Oromoo guddina isaatii iyyuu population irraayyuu baay'ina isa dubbatu gaaffii maleeyyuu adoo nuti Oromoo nun gaafatanii isin goonadhanii gaafachuutu irra jira. Adoo nuti hin gaafatanii iyyuu gaafatuchuu irra jira. Afaan uummata miliyoona 40 haga 50 haasa'u biyyooti baay'ee nama miliyoona 4 miliyoona 3 akka biyya ta'an. Kanaafuu boori ittaan adoon jedhamin qaama irratti hojjetamuu qabu. Irratti hojjetuu qaba. Irratti hojjetuuf immoo afaan federaalaa qofa goonaa adoon ta'een wanni afaan Oromoo afaan federaalaa akka godhu jiru baay'een isaa keessaa deteriorate ta'aa jira. Baay'ee isaa itti yaadamee godhame moo adoo itti yaadamin godhame moo dhalooti afaan Oromoo akka dansaa haasonnetti Oromiyaa keessatti oomishamaa jira. Kun immoo mana barnootaa keenya deebii kana dhalootaaf deebisuuf kan nuti quuqamnee kan nu kaane. Daldala biizinees har'uma dureeyyii teena har'uma abbootii qabeenyaa teena jennee adoon ka'in adoo nu jirru adoo dhalatti barate jiru adoo nami barate saba kanaa barate jiru afaan keenya nu radduun qabu. Abbaa du'aa garaan harka du'aa jedhama ammaas Oromoo. Abbaa du'aa garaan harka du'a. Adoo ati jirtuu beela'uu hin qabdu. Deemtee itti kadhatta deemtee itti hatta malee adoo jirtuu beela'uu hin qabdu. Adoo nami barate jiru adoo hooggansi jiru adoo qaami barate jiru adoo hayyuun jiru afaan keenyaaf aadaan keenya nu radduu hin qabu. Afaanichi afaan federaalaa ta'uuf manni barnootaa keenya kontribuushinii % 70 oli of qopheessa ka fuula duraatiif. Yoo ammuma ariitiin ka godhamteete aarsaan kanaan dura ayyooti godhan aarsaan kanaan dura riisarchiin hojjetamin hin jiru afaan kana ittuma beekanii ittuma diduu malee nami dhagi'aa rafee qimmidanullee owwaatu akka jedhan san beekaatuma yoo didan malee haga ammaatu afaan Oromoo afaan federaalaa godhiisaaf wanni haga ammaa afaan Oromoo qabu qoftu geha
Aarsaan hagamma kaffalam qoftinu gaa kriteeriyaan afaan Oromoo afaan federaalaa godhiisaaf afaan Oromoo amma qabu qoftinu more than enough. Humnaa ol hagamma qabnu qoftinu jechuudha. Kana booda waa'ee ijaarsaa yookaan konistirakshinii kamuu anaaf dhiisaa jedha. Waldaa Aksiyoona Konistirakshinii Waliif. Ogeeyyii ijaarsaa yookaan injiinaroota muuxannoo yeroo dheeraa qabanii fi hayyoota akkasumas quuqamtoota Oromootiin kan hundaa'e waldaan Aksiyoona Konistirakshinii Waliif godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti gamoowwan daldalaaf hawaasummaa manneen jireenyaa viillaa haga appaartaamaa walumaa galatti ijaarsa riil isteetii babal'isuun meeshaalee ijaarsaa alaa fichisiisuuf raabsuu akkasumas oomishanii dhiyeessuu dabalatee daandiiwwanii fi riqicha ijaaruu irratti bal'inaan hirmaachuuf sochii eegalee jira. Maal kana qofa hojii bu'uura misoomaa mara irratti hirmaachuun lammiif carraa hojii hanqina qulqullina ijaarsaa jiru maksinee hawaasa keenya tajaajiluun dinagdeen Oromiyaa ijaarra kan jedhu waldaan Aksiyoona Konistirakshinii Waliif yeroo gabaabaa keessatti aksiyoona hedduu gurguruun milkaa'ee jira. Ammallee aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'aa bu'uura dinagdee isin dabalatee dhalaaf dhala keessaniif ka'ame dhugoomsaa waliin waliif hojii biizinasii hojjennee ni buufannaa ni duroomna jedha waldaan Aksiyoona Konistirakshinii Waliif. Aksiyoona Konistirakshinii Waliif kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa Intarnaashinaal, Hojii Gamtaa Oromiyaa fi Awaash yoo ta'u kan bituu dandeessan xiqqaan lama guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 20 jechuudha. Aksiyoona bitaa. Galatoomee gaamee afaan federaalaa gochuu keessatti akkuma jette tokkoffaa namoonni baay'een dubbachuu keessatti ga'ee manni barumsaa qabu tokkodha. Lammaffaan printingii fi akkasumas immoo publishing wantoota ta'an keessatti hirmaannaan magaalaa keessatti ta'uu guddaa ta'uu akka qabu ni jira kan biraanis. Amma gaa afaan hojii federaalaa goonaa ammuma kaanii goonaa yoo jedhanii qopheen jiru akkasumas immoo wanti nuun gochuu qabnu maal fakkaata namoonni baay'een afaan Oromoo barachuudhaaf deemu amma afaan kun afaan federaalaa ta'ataanaanii gara afaan Oromoo barachuutti namoonni seenuuf jiru akkasumas immoo hiikuudhaaf illee inni nu hiikaa jedhanii jiraachuuf mala kana keessatti dhaabbanni waliif maal hojjechuuf deema? Very good. Dhaabbata waliif akkuma jalqaba isin jedhe nuti yaada qabna sammuu qabna baranneerra garuu investoroota miti maybe dhuma irratti gaaffii kana na gaafattadhe yaada akka yaadaatti nu ammuma tanaayyuu training centerii baay'ee bannannee magaalaa kana keessatti afaan yoo kiiloo barannu yoo bakka garaa barannu afaan biyya keessaa lakkisi afaan biyya alaatu nan credit jedhanii kennu afaan arabaa kiiloo jaattiin baratama nan credit afaan chaayinaan baratama nan credit afaan faransaayii afaan alaatu kenna yuunivarsiitoota garaagaraa. So afaan kenna afaan biyya keessa indigenous language kanarratti hojjechuu danda'u qabna. Kanarratti hojjechuu fi qaamoti hojjechuu qaban kanaan dura hojjechuu qaban turan hojjechuu hin hojjenne garuu namni hojjetu waan dideef hin dhiyeenyu hojjenna. Bakka baay'ee bakka itti barsiisuu qabnu baay'ee kireeffachuulleef ka yaadaa jiru jira, ka yaadnillee jira, ka humni nu dhoowwe jira. Wanni martinuu wanni yeroo ammaa marti qarshiin wal qabata. Humni nuti tokko luka lama qabataniif muka lama yaaban jedhama. Hiyyaanna long term plan short term plan baay'ee qabanneerra. Leave alone mana barnootaa training centerii bannu bakka afaan itti barsiisnu lakkisi hagas sadarkaa instituutii qorannaa garaagaraa qabannutti dhaabbata keenya qophiilee fi humna namaatii fi beekumsa hanqina hin qabnu garuu hanqina nuti qabnu yaada qabna waan ta'eef namooti beesee qaban namooti qarshii kiisii qaban yoo nutti hirmaatanii boriif iftaaniyyuu nuti waan kana mara godhuu hin dandeenyeef hin jiru. Fakkeenya afaan tokko nami baratu ammayyuu galgala nu hubana galgala barachuu feena amma namooti baay'een hiriyoota ta'e isaa deemu
namoota baay'een abbaan kiyya Oromoo abbaan akaakuun kiyya Oromoo jedhii isaa deemu. Namoota baay'een afaan kana haga sadarkaa public university keessatti banii isaa deemu. Hin baratu biizinesallee ta'a guddina afaanillee ta'a. Kanaafuu karaa garaagaraatiin karaa diraamaatiin karaa artii garaagaraatiin karaa ilaalcha muuvii garaagaraatiin kanaafuu kun cuttinuu irratti hojjetamuu qaba. Nuti immoo particularly naannoo afaan guddina aadaa fi afaanii wal qabsiinyee waa irratti hojjennuu fi training center language based training center akka bannu har'aayyuu staaf kiyya waliin waan kana marachaa ollee kun immoo humna barbaachisa. Akkaataa humna kennaatiin dhaataa banaa deena kutaa magaalalee hundaa keessattuu bakka magaalaa mana barnootaa keenya idilee itti bannutti galgala akka namooti naannoo san jiran baratuu danda'an akkaataa sanii akka mijeessaa deemnu asumaan waadaa galaa warroota barachuu barbaadan warroota afaan kana fedhan warroota akkanumatti kalee afaan kanarraa jibbiisaa qaba hundi isaanii irraa gogeessaan akka baratiisaa fedha qaban indikeetoroota garaagaraa baay'ee jira. We say welcome. Nu ammuma tanaayyuu barachuu barbaadna jedhee namni biroo teena dhufee namni 50 namni 20 yoo dhufee galmaa jedhee ammuma tanaayyuu kireeffannee jalqabsiisuu dandeenya. Yaada qabna karoora qabna. Tokko tokkoon maan hojjechuu akka qabnu hundaayyuu baafannee lafaa qabna. Akkuma isin jedhe humnaa wal qabatti itti deemaa jira. Egaa warri alaayyuu investimantiidhaaf gaafa dhufanii biyya kana keessa Oromiyaatti investii gochuu deemu garuu afaan Amaaraa barataniidha kan isaan deemanii. Iddoon garaagaraa jira amma kan treeningii afaan Amaaraa laatan short termii ji'a 2 ji'a 3 kan kennan jiru. Investimentiin baay'een isaa Oromiyaa keessa jira kan isaan itti investii gochuudha kan Oromiyaa keessaa kan isaan baratanii deeman immoo afaan Amaaraati. Egaa nus kanaaf qophee taanee warrumti achii dhufanis akkasuma immoo akkuma jette እናቴ እኮ Oromoo naati አባቴ እኮ Oromoo naati jedhanii warri jiraatanis immoo qoma dhiibanii afaan Oromoo baratanii eenyummaa isaaniitti deebi'uu akka danda'aniif ga'ee guddaa ni taphata jedheen amanaa. Akkasumas immoo namoonni barbaadanii akkuma you are welcome ittiin jette hundumti isaanii dhufanii barachuu danda'u. Sana keessatti qooda qabaachuun keessan ammas nama boonsa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Mee egaa daldala mana barnootaadha biyya alaatii dhufanii arabaa dhufanii kan magaalaa kana keessatti investii godhan ni jiru. Akkasumas immoo biyyoota adda addaatillee dhufanii investii kan godhan jiru. Biyyuma kana keessaas immoo akka investimentiitti yaadanii kan investii godhanii qarshii baay'ee irratti argatan ni jiru. Mee hagam bu'a qabeessa investimentiin barnootaadha? Very good. Investimentiin barnootaa wanni investimentii biraarraa adda isa godhu hin jiru. Isuma yoo aluu wal bira qabee analyze gaaf godhee laalu gaaf xiinxalee laalu habarnoota bu'aalee 3 4 5 6 qaba. Fakkeenyaaf nama suuqii tokko yoo bitatte suuqii tokko banattee irra gurguratu yoo jalqabde birrii 10 bittee 15 gurgurtaa birrii 5 argatta jechuudha bu'aa keessaa. Shanuma tana keessaa kan kiraa manaa kaan maanii gootee birrii 2 3 si hafuu dandeetti. Liquid money argatta jechuudha. Ijaarsa tokkonnaa jalqabde liquid money argatta net income argatta. Mana barnootaa gaafa daldalli mana barnootaa kanaan duratti nama akka daldalaatti ilaalaan turre biyya tana keessatti a kind of leisure business hojii biraa hojjeta cinaan akka hojii lammaffaa hojii sadaffaatti abbootiin qabeenyaa irratti hojjetaa turan hubanne. Amma gaafa laallu fakkeenyaaf mana barnootaa baay'ee Finfinnee keessa jiran manneen barnootaa foorineroota namoota garagaraa kama biyya tana keessa dhalatanii guddatanillee biizinesa isaanii naati ilaalte manneen barnootaa 5 6 olii jireenyi isaaniitiif galii isaanii hundi ka biizinesa barnootaa qofa irratti hundaa'e argina. Riisarchiin fakkeenya amma mana barnootaa maqaa dha'uun barbaanne waggaatti ka miliyoona 200 ol net income waa hunda fi danda'e kiraa manaa fi danda'e hojjetaa fi danda'e net miliyoona 200 ol ka galchu jira. Mana barumsaa tokko. Mana barnootaa tokko jechuudha. So kanaafuu nami kennan lachuma barataa kuulachuma barataa bakka garaagaraatii achi barata. Mani barnootaa kun adda inni isa godhu hin jiru. Maquma yookaan namitti faranjii tokkotti achi keessaa argame yookaan abbaa qabeenyaa tokkotti faranjii keleeruma falaalanii yeroo ijoollee akkanumatti itti gogeessaa hin jiru. Mucaa sooressaa achi keessa jira yookaan warra angoofaatti achi keessa jira. Kanaafuu wanni adda godhu hin jiru. Nuti mana barnootaa kenna amma banaa jiru kana manneen barnootaa kana harka 2 3 akka ni caalu kan itti qophaa'aa jiru. Maafi namni dhuunfaayyuu sadarkaa san deemee
nami uummati bal'aan walitti dhufee qabeenya xixiqqaa walitti fide yoo fide wanni mana barnootaa haga amma jennee san harka lamaa sadii akka inni deemu wanni nuti hin gooneef hin jiru. Manni barnootaa bu'aa guddaa qaba. Fakkeenyaaf mana barnootaa keenya waliif yoo laallu waan quunnam tokko sitti hima. Ijoollee mana barnootaa waliif naannoo makkanniisaa baratan waggaa har'aa tokkoon dura ijoollee afaan Oromoo dubbachuu hin beekne amma hundi isaanii gaafaan achi dhaqu akka abbaa reebanii afaan Oromootiin nagaan fuudhu na reebbatu. Afaan it is not only liquid money. Nami garii bu'aa gaafa jennu bu'aa karaa qarshii qofaan laala. It is soft power. Waan hin mul'anne tokko. We are sometimes we expect something invisible. Invisible business yeroo garii wanni goon. Gammachuu psychological satisfaction gammachuu xinsammuu kan argattu baay'ee bu'aa. Karaa biraatiin aadaa namooti baay'een biyya fiitiif aadaa turizimii jedhanii qarshii baay'ee miliyooneeraan biliyooneeraan katti ramadanu aadaa keeti afaan keeti achi keessatti barsiicha kun bu'aa tokko. Dhaloota bor mataa ol qabatee deemu achi keessatti oomishita kun bu'aa tokko. Akka bu'aatti yoo laalle nuti kaayoon keenya lama jenneerra qulqullinnaa fi sheerolderoota keenya dureessa ta'uu qabu ka jennu. Dureessummaan kuni mana waan bu'aan nuti NGO miti. NGO miti. Garuu NGO fakkaanna. Waa aadaa irratti hojjennu, waa afaan irratti hojjennuuf NGO fakkaanna. Garuu we are business. Business keenni kuni bu'aa waan qabuuf katti deemaa jirru. Bu'aa qofaa miti garuu afaaniif aadaa fi keessaa qaba. Mani barnootaa yoo irratti hojjetan mee amma abbootii qabeenya teennaa tokko warra manneen barnootaa dhuunfaa irratti sadarkaa yuunivarsiitii irratti warra hojjetan laaluu dandeenya. Maddi isaanii guddaan manuma barnootaati. Sadarkaa yuunivarsiitii yoo ilaalte birii 400 irraa fuuta. Yoo gad buutee ilaalte immoo haga sadarkaa 1000 fi achi ol ijoollee irraa fuutu jira. Kana wal bira qabdeennaa ilaaltu barataan eessa baay'ata baay'inaan gadi aanaatti baay'ata. Yoo keessattuu keejii kaasee haga kutaa 12tti namni dureessa ta'uu fedhu mana barnootaa qulqullina qabu banuu danda'a. Durummaa qarshii namni barbaadu jechuudha. Nuti immoo durummaa qarshiilee namni jibbu hin jiru dureessa ta'uu feena. Sheerolderoota keenya dureessa godhuu feena. Karaa biraatiin immoo aadaa teennalleen dureeyyii teene argamuu barbaanna. Faayidaalee 3-4 mana barnootaa kana keessa akka sheerolderoota kennaa fi akka namoota nu walii hojjetanuuf nu gargaaranullee wantoota kana sirriitti hubatan. Namni keenya ni hubatu yeroo tokko saayikooloojii nama kennaa na dhiba. Jaarsummaa nadhee kadhan. Wama har'a kennee har'uma fudhatu barbaada namni tokko. Har'uma kennee har'a fudhachuu barbaada. Konistirakshinii akkana godhee akkana fudhadha. Persentii 15 bu'aa qaba kana. Kana qofaa miti. Long term return sustainable business bani barnoota. Waan gargar hin cinne takkatti infrastructure isaa jaartee fooqii 3-4 dhaaddee jennaan it's just a kind of printing money. Qarshii print godhaa oolta guyyaa guyyaan ka gargar hin cinne ganna jireenya keeti. Barnootaaf iddoo guddaa akkasin laattan ni hubanna. Dhugaadha eeyyee barnootni hundaa oli lammiin barate of ta'ee guddataa lammiif quuqama kaayyoo baha Afrikaatti barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin akkasumas hundee maalummaa Oromoo sirna gadaa ilmaan keessan olmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii barsiisuun lammiif addunyaa fi bu'aa buusu ga'oomsee gumaachuuf waldaan aksiyoona barnootaa waliif aksiyoona gurguruu erga eegalee bubbulee jira. Isinis aksiyoona bituun kaayyoo yeroo dheeraaf gabaabaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggata. Sirna bulchiinsa isaanii fi kenniinsa qulqullina barnootaa isaaniitiin haalaan adda ta'an Finfinnee dabalatee bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa mara Amboo, Fiichee, Bishooftuu, Adaamaa, Naqamte, Gimbii, Dambidolloo, Direedawaa, Shaambuu, Haramayaa, Shaashamannee, Baatuu, Gobbaa, Bulee Horaa, Shaakkisoo, Yaaballoo, Jimmaa, Roobee fi Asallaa dabalatee kanneen biroo keessatti ijaaruuf deemu dhugoomsaa abbaa qabeenyaa ta'uunis irraa fayyadamaa jedha waldaan aksiyoona barnootaa waliif. Maarree waliif keessan keenya aksiyoona bitaa. Eeyyee aksiyoona bitaa jechuun waamicha lammummaa isiniif dhiyeessaa. Aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa International, Hojii Gamtaa fi Awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoona xiqqoo isin bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 20tti jechuudha. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Barnoota ammas barnoota.
Egaa galatoomii wanta baay'ee nuuf kaastee jirta gara dhumaatti fidaa jirra marii keenya. Pilaanii isin qabdan long term pilaanii short term illee tanii kan isin qabdanii wantoota irriba nama dhawwan hamma isaan accomplished ta'anitti wantoota irriba nama dhawwan baay'eetu keessa jira. Sababii guddina isaaniitii fi sababii akka biyyaattidha kan isin akka mootummaa tokkoottidha pilaaniin keessan kan inni lafa taa'ee jiru. Kan ammoo accomplishing goona jettanii itti seentanii jirtu. Waaqnis isin gargaara. Uummannis isin duukaa akka jiru abdii guddaan qaba. Uummata baay'eetu dawwalee waliif jedha kan bilbilan jiru kan nutti kaasan jiru. Waa'ee keessan waan gaariidhaan onnatanii kan isin wajjin hojjechuuf barbaadan baay'ee jiru. Mee mul'ata guddaan mana ga'u kana eenyu yoo isin tumseeti gara accomplishmentitti yookaan immoo gara lafarratti mul'ata keessan arguutti tanjabilii hamma isin lafarratti argitanitti kan inni ta'uu danda'u yoo eenyu isin deeggareedha. Very good. Tokko sadarkaa tokkoffaarratti uummata keenya bal'aan akka nu cinaa dhaabbatu barbaanna. Dhaabbata keenya waliif nuti gaafa dhaannu waliif dureeyyiif hin dhaabne waliif nama galii jiddu galeessaa nama galii gad aanaa qabuuf dhaabbata keenya ka dhaabbate. Nuti dureeyyii 5-6 walitti qabne qarshii irraa fuunee hojii kana hojjechuu hin dandeenna. Intenshinii san hin qabnu. Uummata keenya Oromiyaa guutuu keessa jiru Oromoo biyya keessaaf biyya alaa jiran hundi isaa birrii guddoo miti qarshii guddoo miti. Qarshuma xixiqqoo 2,000 haga 10,000 nami uummata bal'aa yoo tiriiree bitate adoo miidhamin adoo kiisii isaallee hin tuqamin biizineesa guddaa saba kanaaf hojjechuu hin dandeenye. Tokkoffaara sadarkaa tokkoffaarratti yaamichi nuti goonu tumsa kan godhan barbaannu yeroo gabaabaa keessa kan nuti argisiisuu barbaannu godinaalee 20 Oromiyaa hagammaa qabdu magaalilee jiru keessatti fooqii gurguddoo sirna gadaatiin wal qabate ka jaaramtu marsaa 8-8tiin sirni gadaa akka walirra marsu ka calaqqisiisu balbala 5 ka qabdu waggaa 8-8tiin fooqii 8 darbii 8 ta'uu danda'a achi keessatti buildingii 8 ta'uu danda'a dizaayinii illee nuti akkasiin hojjanneerra dizaayinii hunda isaa mana barnootaa dhaabnu hunda keessatti sirna gadaa ka calaqqisiisu kan nuti dhaabuu barbaannu yeroo gabaabaa waggaa 5 hin caalle keessatti amma sheerii bileena tokko gababbaanyeerra eeyyamsiinyee gababbaanyeerra sheerii bileena tokko kun qarshii bileena tokko kun yoo gurgurame uummata keenya bileena tokko bitatuuf namni meeqa yoo hirmaate bileena tokko gurgurata warri ji'a tokko keessatti bileena 7-8 warri gurgurate illee jira nuti immoo waggaa har'aa 5 waggaa 2 keessatti bileena tokko yoo gurgurre waggaa 5 keessatti magaala Oromiyaa hunda keessattuu magaala godinaa magaala sadarkaa kantiibaarra jiru keessatti fooqilee gurguddoo kana dhaabnee uummata keenya argisiisuu barbaanna. Biizineesaaf aadaa gargar hin cinne barnoota gargar hin cinne qulqullinni isaa yoomiyyuu ka dhaabbachuu hin dandeenye itti fufsiisuu barbaanna. Tokko kana sadarkaa tokkoffaarratti uummata keenya bal'aan akkuma yeroo dabrelle jedhe hiriiranii akka sheerii dhaabbata kanaa akka bitatan ergaa dabarsuuf barbaada. Yoo fedhan birrii guddoo qarshii guddoo hin bitin. Qarshuma xiqqoon 2,000 gad aanaa sanii haa bitatanu nuti isaan dureeyyii goona. Biyya guddatti keessatti nami garaagarummaa baay'ee mul'atu mana biyya guddattee yoo hidhattee ilaaltu uummati garaagarummaa baay'ee hin qabu. Nami hundinuu yoo mana isaanii hidhattee soofaa wal fakkaatu argita, teessoo wal fakkaatu argita, nyaata wal fakkaatu argita, konkolaataa isaa oofanuu fi qarshii isaan baankii qaban yoo adda isaan baache malee biyya guddatte keessatti garaagarummaa hin qaban. Biyya teenya keessa immoo biyya tana keessa biyya amma keessa jiraannu tana keessatti namooti gari baay'ee dureessa, namooti gari baay'ee hiyyeessa. Nuti nama gadi aanaa kana ol fuduu barbaadna. Ol butuu barbaadna. Gara middle classitti butuu barbaadna. Kana godhuufi qabeenyi bu'aa mana barnootaa kanarraa dhufu mana nama baay'eetti akka galu barbaadna. Kana godhuuf waan qabu namni loon qabu loo fi gurguratee waan qabu qofa gurgurate hin jennu waatiin tokko har'a birrii 2,000 baachi re'een warra 3,000 4,000 gurguramaa jira. Re'ee tokkoon dhaabbata kana keessa seenuu danda'ani sadarkaa tokkoffaarratti. Sadarkaa lammaffaarratti projektiin keenya it is nation project. Projekti biyyaati. Haala amma jiru bulchiisa amma jirullee positive akka nu gargaaran baay'ee barbaanna. Keessattuu lafaa wal qabatee lafa baay'ee gaafanneera. Propozaala 70 olii godinaalee Oromiyaa guutuu fi magaala hunda galchineera. Kana keessaa 6 olii isaan galateeffachuu barbaada. Amma feedback nuu kennaniiru. Green lightiin qofa doonte murtoo bu'uuraa nuu kennanii warri gara Oromiyaatti nuu dabarse jira. Hektaara tokko achi ol garuu kaleessa namii hektaara 300-400 akkanumatti
fudhatee baankii irraa birrii fudhatee warra duroomee deemaa dhiisaniif adeemaa turan jiru for your surprise amma yuulatti baay'een baankii lafaatti deebitee ka waan godhan dhabanii dhiisan jiru lafa tana kenna afaan oromootti barsiinya lafa tana naafii miti dhaabbata kanaafii miti ijoollee teessanii kenna nuti qarshii finneetti jaarra ka jedhu warra lafa bulchan warra godinaalee bulchan warra aanolee bulchan warra manaajimentii lafa kantiibaa warra kantiibaa kana proposal kenne isaan bira galeera ji'a torba dhaqqabeera godina oromiyaa guutuu dhaqqabeera for your surprise magaalilee hunda dhaqqabeera warrooti deebinuu deebisan jiru warri galateeffachuu barbaadu warri hin deebisin ammaayyuu guyyaan namatti erginu guyyaan bilbilaa jiru nu deebisaa deebi jennaan qaama olaanaan bulchiisa olaanaallee kan sadarkaa naannoorra jiru amma galata waaqaa sarkaa olaanaallee warra 4 kiiloo argannellee jira kullee haapuushaa godhanuuti piroojeektiin kun piroojeekt waliif gargaaran jechuun oromiyaa guutuu gargaaran jechuudha miseensi dhaabbata kennaa amma nama baay'eetti sheerii bitateera oromiyaa guutuuraan nama sheerii bitateera yoo diqqaata dhaabbilee kenna jaan waliif yoo diqqaata nama 10,000 achi ol sheerii bitata nama 10 achi ol dureeyyi abbootii qabeenyaa gochuu jechuun hagami akka oromiyaa irratti hojjechuu jiraatan asumaan isaanillee akka tumsanuu godhan dhaansa dabarsuu fi barbaannaa kana fakkaata. Egaan obbo Gololcha Baallii as studio maatti argamte waa'ee waldaa aksiyoona barnootaa waliif haalanni irra jiru akkasumas immoo wantoota inni hojjechuuf deemu wantoota baay'eesaa nuuf ibsuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffannaa galatoomatilla. Egaan daawwattoota keenya turtii obbo Gololcha Baallii hojii geggeessaa olaanaa waldaa aksiyoona barnootaa waliin goone asuma irratti xumurraa ispoonsaroonni keenya waldaa aksiyoona barnootaa waliif waldaa aksiyoona fayyaa waliif waldaa aksiyoona konistirakshinii waliif yeroo hundumaan waliin jiru egaan sheerii bitadhaa isiniin jedhu waldaan aksiyoona barnootaa waliif egaa akkuma jedhame wantoota baay'ee hojjechuudhaaf pilaanii qaba waldaan aksiyoona konistirakshinii waliif immoo konistirakshinii keessan bifa qulqulluu ta'een isiniif hojjenna isiniin jedhu akkasumas sheerii gurguraa jiru sheerii bitadhaa abbootii qabeenyaa ta'aa isiniin jedhu waldaan aksiyoona fayyaa waliif immoo wantoota baay'ee hojjechuutti seenee jira akkasumas fayyaa uummata keenyaa eeguudhaaf kan onnate ka'ee eeguu ta'u sheerii ifatti gurguraa jiru sheerii keessan bitadhaa isiniin jedhu waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedhaa studio kana keessaa Naatnaa'el Bonjaa akkasumas immoo Dassaalany Hirphoo waliin taanee isiniif dhiyeessaa jirra sagantaa kana yoo yaada qabaattanii akkasumas immoo qeeqa garaagaraa yoo qabaattan screen irratti kan argamu irratti iimeelii nu gochuu dandeessu nuuf barreessuu dandeessu Facebook page keenya live show kan jedhu irratti nu barreessa akkasumas wantoota nuun share isiniif goonu namoota biraadhaaf share waliif godhaa isiniin jenna waan waliin turtaniif galatoomaa torbanni keessan torban nagaa isiniif haa ta'u nagaatti. Waa'ee fayyaa keessaniif kana booda anatu jira jedha. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif. Kun dukkaana qorichaa yookaan faarmaasii waliif isa jalqabaa magaalaa Finfinnee Caffee Muudaa yookaan bakka Lidataa jedhamu gamoo Awaash irratti banneedha. Kun immoo magaalaa Gimbiitti kan argamu lafa bal'aarra kan qubate giddugala fayyaa fi mana barnootaa banuuf kan waliif bitedha. Kun immoo dirmannaa waliif ogeeyyii fayyaa Oromoo gurmeessuun lammiif jechuun hojii tajaajila fayyaa kennuun lubbuu baraaruuf taasisedha. Kunis magaalaa Finfinnee naannoo Dheekkaa yookaan bakka Gurdi Shoolaa jedhamu hoteela Top 10 duubatti kan argamu kiliinika giddugalaa waliif kan dhiyeenya hojii eegaludha. Yeroo dhiyoo keessatti Finfinnee dabalatee godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti faarmaasiilee hedduu banuuf karoorfannee jirra. Maal kana qofa hospitaalonni waliigalaa, manneen barnootaa fayyaa, kiliinikootni giddugalaa fi kanneen biroo hafan yeroo dhiyootti Finfinnee dabalatee godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti kan banaman yoo ta'u, ammas yeroon hin dabarree aksiyoona bituun abbaa qabeenyaa ta'a jedha waldaan aksiyoona fayyaa waliif. Waliif kan keessan. Eeyyee waliif. Kanuma keessan yeroo dhiyoo keessatti aksiyoona gurguruun kan milkaa'e waldaan aksiyoona fayyaa waliif ammas aksiyoona bitaa jedha. Aksiyoona kan bitachuu dandeessan baankilee hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Awaashii fi Oromiyaa Internaashinaal damee kamirraayyuu yoo ta'u gatiin aksiyoona tokko qarshii 1,000 ta'ee kan bituu dandeessan qallama guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 20 jechuudha. Fayyaa ta'a. Barnoota ammas barnoota.
barnootaaf iddoo guddaa akka isin laattan ni hubanna. Dhugaadha eeyyee barnootni hundaa oli lammiin barate of ta'ee guddataa lammiif quuqama kaayyoo baha Afrikaatti barnoota qulqullina qabu afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin akkasumas hundee maalummaa Oromoo sirna gadaa ilmaan keessan olmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii barsiisuun lammiif addunyaa fi bu'aa buusu ga'oomsee gumaachuuf waldaan aksiyoona barnootaa waliif aksiyoona gurguruu erga eegalee bubbulee jira. Isinis aksiyoona bituun kaayyoo yeroo dheeraaf gabaabaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggata. Sirna bulchiinsa isaanii fi kenniinsa qulqullina barnootaa isaaniitiin haalaan adda ta'an Finfinnee dabalatee bulchiinsa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa mara Amboo, Fiichee, Bishooftuu, Adaamaa, Naqamte, Gimbii, Dambidolloo, Direedawaa, Shaambuu, Haramayaa, Shaashamannee, Baatuu, Gobbaa, Bulee Horaa, Shaakkisoo, Yaaballoo, Jimma, Roobee fi Asallaa dabalatee kanneen biroo keessatti ijaaruuf deemu dhugoomsaa abbaa qabeenyaa ta'uunis irraa fayyadama jedha waldaan aksiyoona barnootaa waliif. Maarree waliif keessan keenya aksiyoona bitaa. Eeyyee aksiyoona bitaa jechuun waamicha lammummaa isiniif dhiyeessaa. Aksiyoona keenya kan bituu dandeessan baankilee Oromiyaa Internaashinaal, Hojii Gamtaa fi Awaash isinitti dhiyoo jiru kamuu keessaa yoo ta'u aksiyoona xiqqoo isin bituu dandeessan lama ta'ee guddaan 20,000 maallaqaan qarshii 2,000 haga miliyoona 20tti jechuudha. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Barnota